Abuna Phexros yookiin Magarsaa Badhaasaan bara roorroo keessa amantaa fi biyya isaaniif dursa kennuun aarsaa lubbuu kan kaffalan abbaa amantaa seenaan bara baraan yaadatudha. Phaaphaasii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ta'uun uummata isaaniis tajaajilaniiru. Wayita faashistoonni Itaalii Itoophiyaa koloneeffachuuf uummata fuulduratti akka deeggarsa taasisaniif gaafatanitti baandaa ta'anii jiraachuurra amantaa fi biyya ofiif du'uu wayya jechuun adoolessa 22 bara 1928 ajjeefamanii. Arras dhaloonni maqaa isaanii lafan goone. Kitaabni mata dureen isaa Abuna Phexros yookiin Magarsaa Badhaasaa jedhu hangafa hangaa'otaa Ijaaraa Girmaatiin barreeffame yaadannoo injifannoo Adwaatti eebbifameera. Seenaawwan kana dura saboota biroon kan barreeffamanii fi dogongora qabaachuu kan himan barreessaan kitaabichaa hangafni hangaa'otaa Ijaaraa Girmaan haala guddinaa fi aarsaa Abuna Phexros kaffalan bakka dhalootaa fi maatiirraa odeeffachuun bifa adda ta'een dubbistootaaf dhiyeessuu himanii. Kitaabonni waa'ee isaanii barreeffamnedha. Anaaf kan barreeffaman matseetiiwwanidha. Kitaabolee xixiqqoo matseetiiwwan yaadannoodhaaf ta'an peejii xixiqqoo caaluudha. Barreessitoonni kana dura turan Oromoon turre. Aarsaa ta'uu isaanii wareegamaa ta'uu isaanii hin jaallatu. Kan beeku Oromoo ta'uu isaanii immoo maaliif akka dhoksan jechaadha harki caalu. Ani immoo diiteeyil maatii isaanii bira deemee bataskaana abbaan isaanii ijaarsisan bira deemee argadheen seenaa isaanii diiteeyil guutuu ta'uu akka qabudha. Bifa qorannootiin kitaabicha kanan qopheessuudhaaf yaalee jechuudha. Abuna Phexros abbaa amantaa qofa osoo hin taane diina fuuldura dhaabbachuun biyyaaf dursa kan kennan fakkeenya cichoominaati kan jedhan hojii gaggeessaa olaanaan waajjira mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarikii fi hangafa paappaasii kutaa lallaba shawaa kibba lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamuu Abuna Saawiroos seenaa bara baraan caalmatti dhalootaan leellifamuu qabuudha jechuun dubbatanii. ሀገራቸው እና ለሃይማኖታቸው ሲሉ Abuna Phexros amantaaf biyya isaaniif jecha aarsaa lubbuu kan kaffalanidha. Bara Itaaliin Itoophiyaa koloneeffachuu fi lammiilee irraan miidhaa geessaa turteetti loltoonni kunneen lammiileen akka isaaniif bitamaniif gaaffii dhiyaateef rasaasa fuuldura dhaabbachuun kan morman faajjii injifannoof cichoominaati. Seenaa isaanii barri hin jijjiirre kana dhalootaaf dabarsuun gahee hunda keenyaati. Dhaloonni ammaa Abuna Phexros fakkeenya taasifachuun dararaa balaaleffachuun dhugaadhaaf dhaabbachuu qaba. Hirmaattonni sagantichaa gama isaaniin dhaloonni diina fuuldura tokkummaan dhaabbachuu fi garaagarummaa amantaa walii kabajuun akka jiraatuuf Abuna Phexros bu'uura ta'uu himuun namni hundi kitaabicha dubbisuun dhugaa jiru baruu qabu jechuun itti dabaluun dubbatanii. Namni seenaa beeku maal ta'a jedhee yaadda'u. Maaliif kaleessa maal akka ture har'a maal akka jiru borimmoo maal akka ta'uu danda'u tilmaamuu waan danda'uuf jechuudha. Kanaafuu dhaloonni kun kitaaba kanarraati seenaa abbaa keenyaa Abuna Phexros Badhaasaa Magarsaa waan baay'ee irraa barata. Diina fuulduratti akkamitti cimanii akka dhaabbachuu danda'an, akkamitti amantaa isaanii akka eeggachuu danda'an, akkamitti biyya isaanii akka jaallachuu danda'an kitaaba seenaa guddaadha jedhee namana. Jaarraa sana keessatti mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti afaan sabaa kan beeku, aadaa saba kanaa kan beeku, darbee hariiroo saba kanaa kan beeku abbaan amantaa nuuf haa muudamu jedhanii Gibxirraa gaaffii isaan gaafachaa turanidha jechuudha bara sana. Even har'a kan bakka kanatti hojiirra oolaa jiru gaaffii Abuna Phexros bara sana gaafachaa turanidha jechuudha. Namni seenaa beeku of beeka sii galee, namni seenaa hin beekne immoo bishaan gabatee irraati. Gara argetti jallata jechuudha. Dhaloonni seenaa beekuu qaba, dhaloonni seenaa dubbisuu qaba, of ta'ees immoo jiraachuu qaba. Kitaabni Abuna Phexros yookaan Magarsaa Badhaasaa afaan lamaan afaan Oromoo fi Amaaraan kan barreeffame yommuu ta'u eebba abbootii amantaan ifatti dubbistootaaf dhihaateera.